Koreen hongee gargaarsa abbaa Oromiyaa abbaa warraa kuma harka qalleeyyii ta'aniif gargaarsa nyaataa taasise. Godina Harargee Bahaa Naffadisitti koreen hongee gargaarsa bahaa hawaasa sababa hongee miidhamaniif keessattuu sababa hanqina roobaatiin hongee mudateen namaa fi beeyladaan beelaaf saaxilamaniif daakuu kuntaala 130 fi zayita leetira 1000 dubartoota humna hin qabnee fi manguddoo hirkoo hin qabneef deeggarsa taasiseera. Aanaan Fadis araddoota 19 baadiyyaa qabdu keessaa araddoota 14 baadiyyaa sababa roobni roobuu dhabuutiin abbaa warraa baay'een hongeef saaxilamanii jiraachuun ni beekama. Rakkoo kana dursee hubachuun kan ofiitu waliif birmata jechuun akkuma jedhan abbaa qabeenyaa fi hojjetaan mootummaa waan qaban arjoomu wal bira dhaabbachaa jiru. Keessattuu hojjetaan mootummaa mindaa ji'a isaa hawaasa isaanii rakkoof saaxilameef arjoomuun kan cinaa dhaabbatan ta'uu isaanii galatoonfachuun deeggarsa koree gargaarsa hongee baatiin dhiyaate kana kan yeroo isaa eeggate ta'uu himuun deeggarsa taasifameef qaamota dhuunfaan deeggarsa kanaaf arjoomanii fi koree qabeenya kana walitti qabuun deeggarsa hawaasaaf akka oolu kan taasisaniif galataatu malee jechuun bakkichatti argamuun gargaarsi akka raabsamu kan taasisan bulchaan bulchiinsa aanaa Fadis kabajamoo adde Soozin Mahammadiin. Uummanni keenya kun keessattuu sababa hongeetiin miidhama wajjin wal qabatee akka aanaa keenyaatti araddaa 14 sababa hongeetiin inni buqqaa kan jiru inni miidhamaa kan jiru roobni akka waliin garuu kana zoon tokko qofarratti kan roobe sunuu araddaa 3 qofarratti kan midhaan biqilchee araddaa asii gadiitii fi araddaa mas cinaacha kan deemee dhallootaati midhaan kun lafarra abbaan tokko kan jirree fi midhaan kan badee jiru ta'uu isaati. Kana keessatti rooba yoo ta'u roobe guyyaa afur roobe wal jala jechuudha. Hanga tokko roobni illee yoo kanatti nu dhaabe midhaan keenya irraa illee abdii guddaa kan qabu ta'uu isaati. Uummanni keenya kun akka miidhamne godhuu keessatti godinni keenya shoora guddaa taphatee kan jiru ta'uu isaati. Godinni Harargee Bahaa namni tokko sababa beelaatiin du'uu qabu rakkachuu hin qabu kan ta'uun halkanii fi guyyaa mootummaan Oromiyaa deeggarsa gaafachuudhaan deeggarsa bal'aa godhaa kan jiru ta'uu isaati. Deeggarsa cidhaatti abbootiin amantaa keenya uummanni keenya uummanni Fadis miidhamuu qabu waan xiqqoo tana qabannee yoo dhufne kana caalaa ammaas immoo uummata keenya cinaa dhaabbachuu qabna kan jedhaniin iddoo sanii kaanii kaleessa irraa eegalanii sochiin isin godhaa turtan ila hanqaarraatti sochii jajjabaachuu qabuu fi aantummaa uummata keessaniif qabdan ifatti kan garsiistan waan ta'eef ani dhugaa dubbachuudhaaf uummanni keenya akkaatuma amma isin gartan kanaan hawaasa araddaa afurii kan asirratti yaamne jechuudha. Araddaa Faransan keessaa kan yaamne uummata rakkataa akkaatuma kaleessa illee sirriitti himaa turre warra qe'ee isaaniitii bahan qe'ee isaanii gadhiisanii warra kutanii kaleessa guyyaa guutuu barbaadaa ollee halkan walitti qabnee jira isinis ni gartan waan ta'eef deeggarsa isin gootan deeggarsa yeroo isaa eeggateeti. Deeggarsa yeroo isaa eeggate uummata keenya illee hamma tokko qe'ee isaanii keessatti yoo xiqqaate akka isaan deebi'an taasisuu keessatti shoora guddaa akka taphattan kaasuu barbaada. Kana cinaatti akka aanaatti illee deeggarsa godhaa jirra jechuudha. Akka aanaatti mindaa hojjetaa mootummaa baatii gadhiifnee jira dhugaa dubbachuudha. Hojjetaa mootummaa keenya hundi isaatu uummata keenya ala biraatti hin qabnu jedhanii mindaa hojjetaa mootummaa guutuutti gadhiisanii jiranii. Abbootiin qabeenyaa garaagaraatiis uummata kana alatti uummata biraatti hin qabnu jedhanii deeggarsa garaagara godhaa jiranii. Rahmata nuti goonuu kana rabbi illee ilaalee rahmata duraan dhabne illee nu deebisaa jira jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf. Hanqa nuti rahmata goonu rabbiin keenyaas nu waleetti rahmata illee nu deebisaa jira waan ta'eef kan wal ga'u gaa xiqqoon gaa kennaan xiqqaas hin qabu kennaan nu kan ta'u kennaa guddaa nu biratti jechuudha. Kennaa guddaadha waan ta'eef rahmata keenya kan ammaas immoo rabbi illee nu fuulaas deebisee kan dura bootaate uummanni keenya abdii guddaa qaba waan ta'eef an dhugaa dubbachuudhaaf abbootii amantaa keenya ammallee irra deddeebisee ulfaadhaa galatoomaa zajaa kullaa qeeran zajaa keessan rabbummaan guddaan yoo isin deebisee malee isin deebisuu waan hin dandeenyeef zajaan keessan jannata jechuumaa fi ulfaadhaa galatoomaa. Uummanni Fadis uummata nama gargaarutti beeknam kaleessa rabbi biraan Fadis jedhamaa ture waa malee miti haala teessumaa fi oomisha Fadisii wal qabatee seenaa keessatti uummata arjooma gaarii qabaachaa turedha. Har'a garuu balaa uumamaa roobni roobuu dhabuun hongee hammaataaf yeroo saaxilamanitti agarre. Saaxilamamuu qofa osoo hin taane ulaa cufanii haalli itti deeman ni mul'ata. Kun kan baay'ee nama mararudha. Keessattuu manguddoo daddaboo dubartoota hirkoo hin qabne kan beelaaf saaxilaman kan nama naasisan agarre. Kanaaf uummanni keenya rakkoo irra jiranii ammallee arjoomtonni deeggarsaan nu cinaa dhaabbachuu qabu jechuun waamicha kan taasisan taatee uumamee arguun deeggarsa arjoomamee hawaasa rakkataa kanaan kan gahan jiila koree hongee gargaarsa bahaa kana dursuun deeggarsa kan taasisan kabajamoo obbo Abuu Najiib Ali Nuur Husseeni. Fadis kun dur hedduu beekamaadha biyya qabaattuudha biyya Oromoo illee rabbi biraan Fadis jettu sarabbi irra nu garsiisee uummata isii nu garsiisee hedduu rifannee hedduu nutti dhagamte. Rahmata rabbii malee wanni waliin nama gaan jirtu roobee rabbiin waliin nu haa ga'u jenna. Har'a ammoo uummata facaatudha aanaa takkaa'u araddaa facaatuudhaaf godhannee agarru hedduu rifannee
waan qabannee dhufne wani qabannee dhufnes waa xiqqashoo qabannee waa guddaan qabannee abbaa warraa kuma tokko qabannee dhufne sana akkasitti hirree fi duuba manguddoo gogaru haawwan keenya gogaru dadhabaa warra beelee warra mana isaa cufatee qe'ee isaa dhiisee bobba'e hadeeme habobba'e gogaru hedduun dhagamte hedduu rifanne rifaatu guddoon nu jira saniifuu gaa uummata keenyatti wani dhaamsa dabarsinu ammallee harka keessan akka nurraan dhaabbanne harka keessan akka dachaafanne uummanni keenya rakkoorra jira haga rabbiin rahmata roobee waliin nu ga'utti fuulduratti illee namni rakkoof ni qophaa'a gurbiin teenyatuun fuulduratti illee itti qophoofne waa walii guduunfanne hoggaa waa agarrees ja'anis walitti waa darbine haga zakaa ga'utti walitti waa guduunfanne uummata keenyan baraaruu qabna bira dhaabbannee uummata keenya gargaaruu qabna mootummaas gargaaraa jirti guddinni mootummaan guddinaan gargaaraa jirti garuu rahmata rabbii malee ilma namaa namni waa waliin ga'uu hin danda'u rabbumaa waliin nama ga'a mootummaan odootti jirtu nutis maaliif harka dachaafannee teenyee laalla jennee waan qabannu qabannee uuma xiqqoo keenya kanaan ijalleen arguun rahmata akkuma isaan itti jiran argulleen rahmata jennee dheenee ijaallaallee waan agarre kenninee amma ol dachaanee amma bokkoo jirra arra guyyaan itti olle kana fakkaataa manguddoo hedduu dubbifne hedduu nu dhagamti hedduu rifanne ummata gartee beelarraa sossoo'uu dadhabee ka beeladaan jalaa dhumtee beeladaan isaa dhumtee midhaan hugarru hagogoo agarre amma immoo roobni jammare alhamdulillah irhamuu man fil ardi yarhamukum man fis samaa namni gartee dachiidhaa yoo rahmata walii godhe rabbiin rahmatan isinii godha jee nutillee rahmatuma saniif sossoone sababa sossoo'ina rahmata keenya kanaatiif rabbiin rahmata nuu godhu rabbi irraa ni kajeella rabbiin inshaallah rahmata nuu godha itti fufnaaf duban deeminu dhaamsi guddaa hin dhaamu obboleeyyan keenya warri waa kennitan if duban deebiina amaanan teessan bakka isinii geesse halkanii guyyaatti laffaa jirra aarsaa guddatti kafallee amaana teessan bakkaan isinii geenye bakka isinii geesse harkaa qabne itti kennine ammallee if duban deebina gargaarsa kana nutti fufaa jabaadha ummata keenya bira haa dhaabbannu maqaan hamaan hin dabru jan amanni hamaan ni dabra dhuga amanni kun ni dabra garuu maqaan hamaan hin dabru ummata keenya bira dhaabbachuu qabna akkasin naa qoqobaadha galatoomaan isinin jaa roobni roobuu dhabuun hongee ammaataaf kan saaxilamanii fi guyyaa irraa deeggarsa kana keessatti carraa gargaaramu kan argatan beeyladaan dhumuu himuun yeroo ammaatti sodaa lubbuu namaaf qaban kan dubbatan gargaarsi kun nu qofa osoo hin taane kan biroofis dhaqqabamuu qaba jechuun kennatan gargaaramtoota sagantaa kanaa carraa argataniin guyyaa irraa kan gargaaramanidha. Gobaramma kun hiraata danuutu nu dabuu barbaanna malee dhuma jirra bar loon nu duraa dhuman ijoolleen nu jiraa dhumu jirti rakkoo kanaa tana qabna rakkoo hamtu nutti roobne rabbiin ga'a. Akkasitti akka godaanne yaa'in nu godhina Somaaliin nu cinqani akkasitti mangistii fi rabbii nu gargaaru qabdan dhuma tana dhuma harkaa nu qaba shakaraata wallaahi laziim amma hangiisi nu godhatan kun shuuroo gana boru waggaa fayyadannee seentu jenne dhumte waanuma karaan baanu malee uummata akka nu geessu hangi kun nu jabaachuu qabdan hongeen nu mudate nu jabaachuu qabdan fixadhan ganuma. Uummanni keenya rakkoon mudate kun rakkoo uumamaa uumaadhaan kan uumame ta'uu ni beekama. Garuu rakkoon ammaatti onaa nama baafti. Kanaaf deeggarsi taasifame kan jajjabeeffamuu qabuu fi deeggarsi jalqabame qaamota garaagaraa hirmaachisuun akka itti fufu taasisuuf carraaquu qabna jechuun bakkichatti argamuun deeggarsa dhufe hawaasa biraan kan gaan deeggarsaa fi hordoffii godinaa itti gaafatamtu waajjira pabliik sarviisii fi misooma qabeenya namaa godina Harargee Bahaa kabajamoo Aadde Miskii Abiraahimii. Uummanni keenya yoo rabbi biraan taate wanni dhufe kunillee rabbuma biraa dhufee ni beekama. Hongeen kunillee rabbumaan nuuf fidee ni beeka. Haa ta'u garuu rakkoon ammaatti onaa nama baasti. Akka naannoottis akka biyyaattis akka uummata Oromoottis akka saba kanaattis hojiin hojjetamaa jiru ni jira. Haa ta'u garuu uummanni keenya ni beekna gareen tun guyyaa muraasa keessa miliyoona 15 seentanii walitti darbaa turtanii yaa miti. Yoo rabbi inshallah nan tokko bira miliyoona 15 akkasii barbaada. Rabbi waa bira kaaye waan bira kaaye kanarraa nama bira kaayachuun barbaachisaadha. Harka bira kaatan kana isaanis nama bira kaayachuun barbaachisaadha. Yoo rabbi biraan taate kanaa olis uummanni kun uummata kanaa ol namaa kannaa ture waan nu kanne kana waan rabbi nu beekurra uummata keenya cina dhaabbatu. Warri waa kanne kanallee wanni kana jennuuf nama harka mirgaatiin kannee harka bitaatiin fudhate isaan. Qaama isaaniiti uummanni isaan kananiif kun uummata isaan keessaa ba'anii. Uummanni kana ala biyyoota biraatirraa nu qonnaa turan qabadii daanoo nyaattu nu kannanii alhamdulillah har'a daqiiqaa fidda zeeta wajjin itti fidde. Midhaan waa takka barbaachisne bishaanumaa fi soogdatti godhanii nyaadhamu qofa deeggarsi isin kannaa jirtan deeggarsa caalu
warri waan kana kanallee rabbiin isaaniif haa kennu dacha warra kannate ammallee bara dhufullee kannatu rabbi isaan haa godhu ulfaadhaa galatooma sheekottiin deenyammoo umrii dheeradha. Namoonni gargaaraman dhugaan warra deeggaramuu qabudha. Haalli itti dhufnee fi haalli ija keenyaan agarree haalaan gargar fagoodha. Ta'us guyyaan kun ni dabra. Wanti nuti qabannee dhufne haalaan xiqqoo taatus kan waliin ga'u rabbiin. Ta'us amaanaan arjoomtoota gargaarsa guyyaa irraa akka fedhii fi yaada isaanii bakka isaanii ga'uu beekuun ammallee kan arjoomtan ol akkasuma wal bira dhaabbachuu qabdu jechuun haala jiru himuun arjoomtoota irra deebiin kan affeeran koree deeggarsa baha Oromiyaa kan ta'an kabajamoo Sheek Muhammad Aliyyi. Fatisirraa bakki uummata walitti googgantooti bulchiinsaan nutti godhan magaalaa amma keessa jiru magaalaa Facaatu ta'e. Magaalaa Facaatu ta'e keessatti akka walitti qabamanii nu dhufan nu godhan jechuudha. Bulchitoonni akkasuma godhanii bulchituu ta'e taanaa Fatisii duuba kun ibsan garaan nama hin danda'u waan garaan nama hin dandeenye dhageenye. Araddaa 14 beelawee araddaa 14 kana keessa warra abboota manaa warra bultii diigamtee mana cufanii baqatanii beelarraa kaan gubeelle seenee kaan naannoo adda addaa magaalaa Adareetii fi asiin karaa Baabbilee karaa adda addaatiin baqatee jira. Hedduu garaan nama hin danda'u wanni nuti qabannee dhufne kalee galgala kintaala 130 qofa finne. Oguu hirree kintaalli tokko nama 4 abbaa warraa 4 25 itti akkasi qoonnee finne akkasi gaawwanni qabannee dhufne kunii fi rakkoon uummata keenya jirtu walumatti illee hin dhiyaatu. Walumatti illee walillee madaalu uummanni keenya irra guddaan amma naannoo taa'anii roobee fakkaataa jiidha argitanii yoo gaddeemte asiin araddaa 14 ani maqaa isaaniillee adda addaa yaamuu wallaalu araddoonni hundi beelee jira. Kana keessa araddaa 4 qofa jechuun amma kanuti bulchoonni waan adda addaa irraa qabanii karraa hammaate fidanii asitti walitti qaban karee bulaalaa turtan san garuu gaa rabbuma kadhanna guddate immoo warri waa kennatan lama dallee irra deebitanii yoo kennatan nuti akkana if kenninee if wareeyne hanga bakka midhaan kun itti kennamu ga'u jalaana fumu jennee ilaa asii jala deemu jirra amaanaan teessan bakka ga'u waggoo agartan akka lama dallee akkuma keenya kana garaan isin dadhabee ammallee arjoomtan abdii qabnaa rabbiilleen akkasumatti isinii haa arjoomu jennaa warra gartee waan kana nu wajjin mijjeesseefillee rabbi jazaa khayrii haa kafalu ummata keenya qabeela yookaan rabbi nu haa dhaqqabu rooba isaatii fi barakaa isaa malee wanni nama dhaqqabu hin jirtu kanaafuu gaa akkasumatti isin hundinuu bakka jirtanii harka keessan diriirsaa jennaa rabbi nu haa dhaqqabu galatoomaa isiniin jennaa. Araddoota shanirraa namoota rakkoo hammaataaf saaxilaman abbaa warraa 200 araddatti calaluun abbaa warraa kuma nuuf gargaaranii jiranii. Deeggarsi kun hanga tokko kan nuuf gargaare yoo ta'ullee ammallee qaamonni deeggarsa kanaa taasisan kan biroos nu cinaa dhaabbachuu qabu kan jedhan itti gaafatamaa buusaa gonofaa naafadis kabajamaa obbo Shakuul Gazzaaliiti. Araddaa 5 abbaa warraa 200 araddaa takarraa waliigala abbaa warraa 1000 zayitaa fi daakuu bicaa nuu kanneen jira jechuun uummata keenya rakkoo beelaatiin hedduun jalaa miidhamanii karaa araddaa aanaa biraa keessattii fi iddoo godina biraatti qotan hedduu mana nu deebisuudhaan jajjabaatanii uummanni keenya deeggarsa isaanillee hanga silaatan danqabatanii nuuf fidanii deeggarsa kun ammoo baay'ina uummata keenya qabeeleetiif kan gargaaramee garaagarummaa bal'aa qaba. Kanaaf fuulduraafillee wantoota akkanaa kana dhaabbata adda addaa deeggarsa qabatanii uummata keenya kan akka manaan ba'an akka nu qabanii dhaammachuu barbaada. Har'aan tan abbaa warraa 1000 nu gargaaranii jiranii jechuun warra godaansa yaa'e keessaa maqaa adda baasnee araddaa 5 keessaa karra hamaa manguddoo fi dubartii abbaa warraa hin qabne keessaa yaalle sanii ol ta'ammoo jechuun naannoo araddaa 5 tana keessa yoo xiqqaate abbaa warraa 7,800 jechuudha. Kanaaf keessaa hamaa godaan dubartii fi manguddoo keessaa calallee jirra. Kanaafuu nu gargaaraa jiranii dhaabbanni kun rabbi isaan haa gargaaru dhaabbata biraallee fidanii namoota keenya rakkoo hedduu bal'aa haa qabu jira. Kanaaf akka nu gargaaran gaafannaa rabbi isaan haa laaffisu. Xumuree irratti koreen gargaarsa baha Oromiyaa amaanaa itti kenname ofirratti baatanii fedhii ofii daangeessanii hojii isaanii dhiisanii karaa dheeraa kana hawaasa keenya rakkoo hongee miidhame deeggaruuf gumaata nutti oolan kanaaf galatoonfachuun akka amantaattis kadhannaan rabbii cimee akka itti fufuu qabuu fi kadhaa kanaan rabbi irraa tola eeggachuuf gaarii hojjechuu fi tola walitti ooluu qabne jechuun hawaasaaf ergaa kan daaman itti gaafatamaa dhimma islaamaa naafadis kabajamoo Sheek Abdurrahmaan Muusaati. رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبليان كينيا ورقا
dhufanii arraan tana hawaasa keenya dadhaboota warra harka qalleeyyii nu bira dhaabbatan sheekotiin teenya Abu Najiibiin eegalee sheekotiin teenya hundinuu haa galatoomtu sawaba rabbi haa katabuu fi akkasumatti man sanna sunnatan hasana namni karaa gaarii karaa godhe sawabni akkasuma jiraa fi arragaa maatii hedduudha gammachiisanii maasha Allah tabaarakallaa akkasumatti rabbiin haa ida'uu fi nuti wanni jennuun sawaba rabbiin dachaadhaan galata isinii haa galchuu jannatul firdawsiin galata haa galchuu fi jenna ummata keenya wanni jennuun kana malee hin jirtu irra guddaan qabeenyi guddaan jannatul firdawsi rabbiin haa kennuu fi ammoo addunyattis rabbiin inni joo rabbiin isaan godhe inni joo warra ummata isaanii bira amma kan dhaabbatu rabbi haa godhu akkasumatti wanni isaaniin jennu maas fuulduraa yoo rabbi jee akkasumatti maatii biyya hunda nuu quba qabaatanii nu akka nu gargaarsa kana akkatti nuuf fufan gaafannaa haa galatooman. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.